Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godina Harargee Bahaa aanaa Gurawaa mana hidhaa Liincii Iyyaasuu keessatti argamna. Manni hidhaa kun akkuma agartan balbala sadi qaba. Ulaan duraa takkaffaan kana. Manni kun kan ijaarame bara 1922 irraa eegalee hanga bara 1926tti amata 6 jechuun mana kana ijaaruun amata 6 fixe. Gaala 3,000 fi harree 7,000 oliitu osoonii fi dhagaa asii guuruutti duutee jechuudha. Hayyee haya meesatti hidhame hayyee unoo haya hayyee hayyee Shanshalata kana inni ittiin hidhame kun shanshalanni sun kana baay'ee ulfaataadha. Meeqa ol kaafna? Baay'ee kiiloomeetira baay'ee ta'a. Kiloogiraama baay'ee ta'a. Dheerinni isaa baay'ee dheeraadha gaa. Amma walitti dachee jira waan ta'eef asirraa kaasee isa kana lukaan hidhame boqonnaadhaaf akkanatti as keessa barandaa kana jala akkanatti boqotaa jechuudha. mana kana hoggaa ijaaran akkam ijaaran maal jenniitu uummata ijaarsan Mana kana hoggaa ijaaran mootii keessan isiniif hinna. fittalqa Mootii keessan isiniif hinna. As keessa jiraatee isinaa bulchuu jedhaniiti akkasitti jaarsisan. Gara waggaa jaarsisanii shanshalata reefuu saniin gaafa itti hidhame yeroo hidhame miilli hidhame shanshalata saniin akkana keessa naannawaa jechuudha. Dheerinni shanshalata sanii bakka reefutti garre sanirraa asiin as keessa akkana deemeeti gara duubaatti naannawaa jechuudha. Oduu rambaalee sana Osoo hidhaa jira jechuudha. Kanaaf akkanatti as keessa boqonnaa godhaa jechuudha. Magaarrajaan isaa asirraan gama alaatiin sibiilli magaarrajaan jira. Akka inni ala nagarree jechuudha. As keessatti akkasii boqonnaa godhaa. Uummanni gaafa waan kana ijaaru hamileedhaan ijaaran abdiidhaan ijaaran. Mootummaa. Uummanni gaafa waan kana ijaaru mootii keenya dhufee nu bulchuu deemaa jaanii gammachuudhaan abdiidhaan ijaaran jechuudha. Akka mana hidhaa ta'ee fi akka bakka inni itti du'u deemu ta'e hin barree jechuudha. Hayyee. Laal barreeffamni sun kana namni qubee giizii dubbisuu danda'u jiraate dubbisuu dandeessa. Bara 19 hanga 6tti yaa'anuun jedhanii. Namoonni isa kana dubbisan illee dubbisuu hin danda'u. Afaan giizii barreeffamni lakkoofsinis qubee giiziiti jechuudha. qubee giizii jechuun takka qarshii birrii jirtan. Bara 19 irraa hanga 6 kan jiru kana jechuudha. Hayyee. Ulaa kanaan duubaa seennee Hayyee. balballi sun balbala barandaa jaama. Akkasuma kun teessoo isaati. Teessoo kanarra taa'eeti asitti ibidda oofifata. Yeroo qaama dhiqatu kilaasiin itti qaama dhiqatu kilaasii kana turee jedhama. As keessa kottu asiinis seennee daawwachuu dandeenya. Kilaasii kana qaama dhiqata. As kottu asiin seenna. Kilaasii xiqqaa kana keessatti as keessatti qaama ni dhiqata. Gaafa as keessa qaama dhiqate ichi iddoo daawwitii kaayyate ittiin of ilaalu jechuudha. Asiin iddoo daawwitiin taa'u asirratti daawwitiitu jira. Daawwitii qaba as keessaa jechuudha. Asitti iddoo ittiin yeroo asi dhiqatee asitti if ilaalu jedhama ture. Bishaan inni asi dhiqate qaama kanaan asiin ala bahaa akka shawaraa jiru. Kilaasiin kun kilaasii inni itti dhiqatu. Kanarraa gaafa baane
Itti aansuudhaan gara mana kilaasii lafa jalaa giraawundii inni itti hidhamaa turetti imallaa jechuudha amma. Asiin baanee ulaa meeqa qabaa foddaa. Kilaasiin qaama dhiqannaa tun qaawwa lama foddaa lama qabdi waan ta'eef 14 qabaa jechuudha. Manni guddaan foddaa 14 qabaa jechuudha. Manni guddaan foddaa 14 qabaa. Foddaan kun daawwitiidha gaa irraa caccabe malee unoo hafteen irra jira. Daawwitii qaba ture yeroo sanitti. Balballi akkasuma balbala foddaa barandaa kanallee lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Kudha torba qaba. Bakka lafa jalaachi. Amma gara